argee boona jedhee akkitti boona wallaahi duraan hin beeku. Nah, bone sirriitti kophee adii kana diradhu. Uffata adii kana diradhu. Waalaikum salaam doktor. Waalaikum salaam. Jirtu wayii. Ayyaa. Akkam. Jirra. Mucaa tana abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa ishee magaabadhu. No jechuun namni homaana koon qabu chikii namni qabaachuun aadaa abbaa manaa ni kaa akka sargidee rumtee jiraatin jedhu. Lakki abbaa manaa hin qabdu yoo chikii qabaatte hin beeku abbaa manaa garuu hin qabdu. Chikii rakkoon qabu yoo qabaatte yaa shannafee wayii. Rakkoon qabu chikiin hin qayyaramaa fadhan. Haaya. Waalaikum salaam. Hin bareeddi garuu maa akkana bareeddi ijoollee eessatti? Ijoolleedhuma naannoo keenyaati. Arsiimoo? Yaa. Eewa dabirrii gabbara eessaa fuudhanii kun duudii na cite. Akka ijoollee jimmaa softi ka ijoollee dhuma gara keenyatti jedhe. Achumatti duudii na cite. Arsii jenna eessaa fuudhee gabbara osoo isiin hoshii jette. Ati jaalannaan nuti sirraa gabbaraa fuudhishi. Sadaqaa walitti godhatti. Nasaayyuu sii keenya rakkoon qabu. Jaaladheera itti naayimi bakka. Ara ammatti siima. Ilkiisii qabdaa? Manaayyuu bakka takka gallaa dhala bira hin jirtu malee. Lakkoofsa si as erganatti ergaa fi doktora. Wasaappiin sheersii godha ishii doktor. Anchi? Taragagge. Ka isiin lapperraa qabdu reedii miti barana. Ana akkas hin jenne amma. Wasaappiidhaan sheersii godha doktor jedhee bar. Miira keessa galee war hinaafuu eegalee odoo isii hin argin. Haaraa hinaafuu qaba malee. Siidaa dhaabdee fi barreedii maal taatiyyuu. Waan akkana jiru jala dabarsitee kenninaan jaannanni rabbitu sirratti haraama bar. Nuuralee maal barbaaddaree nuuralee addunyaa gubbaa kana yoo jala dabarsite. Haaraan dabarsini qabaa jabeessi malee. Ayyee bakka galatoome odeeffannoo nuu kennuu keetiif. Thank you very much. Odeeffannoo garuu qulqulluudha. Jira. Qulqulluudhuma yaa antaan beeku kanuma abbaa manaa hin qabdu horeeri. Hiriyaa ishiin beeku. Bakka bare. Carraa mokkuranna eegaluu eegabbaa manaa qabaate. Inni harkaa fuuna. Kiyaarii san bakka achi keessaa dhabama godhuu qabna ante. Guruppii ijaarame. Qabsiifnee galchinu. Qabsiifnee galchinu baadiyyaa re'ee dalagaa barbaanna. Injira baadiyyaa re'ee gara oomaan kadhata jergina gadi. Follow godhaanii maal jedha maqaan tiktokii isii follow godhaanii deemati. Aayidiyaan akkanaatu sammuu isii keessa dhufuun bakka guddaa sii qabaatu argisiisa bar. Bexaan deemaa follow godhaanii maqaan tiktokii isii imaan jedha. Ijoollee Dubaay warqee rabbi burii sana dheeressa. Takka gootee doon isii ta'e imaan aslii jedhaan amma fuulduratti immoo. Maqamaayyuu imaan kadii. Waan guddaa itti cabsite amma onnee ofii irra fuutee si keete bakka bareeda si keete sanu. Yaa. Tillee fungaan tun siyaa kaatu hindiyaan tun kun hindi. Fungaadha funyaan hin qabdu. Haasaa isiitu bareeda malee funyaan hin qabdu akka waan jinniin kabareera dhufe funyaan. Durri eegaruu homaa argite haasofti. Bareeda takkanaa tun. Hin dubbattu gaa'uloo. Asli. Oh ifataa jette oo. Salaam alaikum. Waalaikum salaam. Akkam. Nagaa. Naguba. Maal siku? Ambee kamu dhiiga na dhukkuba. Akkam si war? Eegalte la. Akka na godhuun beeku. Erga yoomi? Bubbule. Haguma san hoo akkam si godhaara? Na dhukkuba si nyanne mi asli maal jekkam jettare. Yaala kee taare. Waan jedhuufi. Mama siin jedhu sanuu dhabe yaa.
Ada orang butuh. Yaa lafee taanjet tuun maal godhaa zirzirii feetaa. Ni talaja ni jiru mana Ready kita. na apa ready ko ni mali follow nan Davis ne koy. Kasi laalu Ready kaal call, laalu call. deebisa. Hmm? Amma sii deebisa. Do Davis batte nagarra mai. Dubai dulu ini. Ko te walla? Radio jin. Bade ready shabaran na raf at tankara ready taganjir inshallah. Nara furati. Bareeda kun amma idea bareedaa fidde. Yero kam Kinna na bo chimme ha sop nono. Huh? Ah? Yom Malekte. dulu. Yom dulu. Gafa masimi jate ko tolla. Aye bak aye dulu. Gafa duftu karuna himika. La fajara fitima. So nufin nabil bidi natti mishe. Aish. Maal jettani ayya madam titi jadi nama dua jettani. Wanje nono nuar kam baddu inshallah ko tatumte. No ye jo warri biraw kawan jarun in bene jira ha amala fajara sirra daga ni maal jettara digawas. Indi ba me dala faran gala daga fati du fodde o dafte na himte. Enna Bare bak ala fajara fitima. Torbarin tuma kurshani fitim. di betana sodati jarri. Di beda darba hoy te hura dige gedit. Bare bak aye tate. Ayye nagaan kot inshallah. Aye bye.